Serverii wajjin iddoo clientii join goonee booda clientii join goonee booda clientii kan biraaf administratorii dhaan iddoo clientii join goonee booda akkaataa itti user accountii clientii dhaa fi create godhan yeroo itti wal wajjin ilaallu ta'a. Akkaataa itti user clientii dhaa fi create godhan as start irratti click goona. Start irratti click goona. Sabooda administrative tools kan jedhu kanarratti click goona. Administrative tools jedhi jenne booda asiiti active director users and the computers kan jedhu irratti click goona. Ineegna. Sabooda as dhumne fakkeenyaa fi domain dokarsariin kiyya jirtu kanarratti akkuma argamaa jiru domainiin kiyya abubakar.com jedha maqaa namaati. abubakar.com jedha abubakar.com jedha yoo barbaanne asirratti right click kenne new user jechuu dandeenya yookiin immoo as dhumneetu kanarratti right click kenne user uumuudhaaf as gadi dhufne new kan jettu irratti cuqaamna new kan jettu irratti left click dhaan cuqaamna sabooda user kan jettu barbaanna jechuudha user kan jettu barbaanna user irratti cuqaamna jechuudha sabooda first name for user. For example, maqaa kiyya yoon godhe Waaqjira jedhee yoon barreesse Waaqjira jedhee yoon barreesse Waaqjira jedhee yoon barreesse last name akkuma barbaadetti fakkeenyaaf Waaqjira computer yoon jedhe calluma jedhe Waaqjira computer yookiin immoo maqaa namaa yoon barreesse Waaqjira Temesgen yoon jedhe Temesgen yoon jedhe kun givenidha. COC irratti yeroo hundumaa kun givenidha jechuudha. COC irratti yeroo hundumaa kun givenidha jechuudha. Waan nuyi beekuu qabnu COC irratti kun yeroo hundumaa givenidha jechuudha. Sabooda log name jechuun client irra dhannee kan nuyi ittiin maal banannudha. Client sana banannudha jechuudha. Log name. Fakkeenyaaf Waaqjira jedhee Waaqjira Waaqjira tokko lama yoon jedhe kun log name kiyyadha jechuudha. Irraanfachuun qabu log name kiyya. Waaqjira tokko lama jedhee kun log name dha jechuudha. Log name jechuun isan ittiin naqee user yookaan client irratti ittiin naqee banadhuudha jechuudha. Azir user irratti click godhe kanan ittiin naqee banadhu log name ishee jettu kanadha jechuudha. Sabooda as kunoo akkuma isinitti argamaa jiru next kan jettu irratti cuqaamna. Sabooda passwordii laannaafi jechuudha. Passwordiin barbaadeen laadhaaf. Passwordii barbaadeen laadhaafi mee passwordii isaa QWE tokko lama sadii zen shiftii qabee tokko lama sadii haa jedhu. Haala wal fakkaataadhaan asis dhufee QW tokko lama sadii shiftii qabee tokko lama sadii jedhaa jechuudha. Password is never expired. Password is never expired. Sinitti argamaa jira. Sinitti argamaa jira. Password is never expired jenna. Never expired jenna. Sabooda next jenna jechuudha. Kunoo argaa jirtu next jenna jechuudha. Sabooda kunoo iddoo karsariin kiyya jirtu finished jenna jechuudha. Finished jenna jechuudha. Sabooda as clientii kanarra dhufeera. Sila serverii irraan ture amma clientii irra dhufeera jechuudha. Clientii irra gaafa dhufu useriin sila create godhe other user kan jettuun kanaan irratti click godhe other useriidhaan galaa jechuudha. Kun administratoriidha. Inni jalqabaa sun administratoriidha. ICT ni jedhu suni san administratoriidhaan sila galeedha. Amma other user kan jettu irratti click godhaa jechuudha. Other useriin username yookiin log name iddoo kanatti barraa jechuudha. Sila maaliin jedhee log name Waaqjira tokko laman jedhee jechuudha. Waaqjira tokko laman jedhee jechuudha. Passwordii iddoo kanatti passwordiin sila jedheen galchaa jechuudha. QWE tokko lama sadii shiftii qabee tokko lama sadii. Sabooda maaliin jedha xiyya kanaan ittiin bu'aa jechuudha. Xiyya kanatti ittiin bu'aa. Sabooda argitanii Waaqjira Temesgen jedhee userii kanaan naagalaa jira jechuudha. Hi jedhee
deeskitooppii prepare naa gochaa jira jechuudha. Hi jedhee deeskitooppii prepare naa gochaa jira. We are happy jedhee deeskitooppii prepare naa godhaa jira jechuudha. Maal jedha getting things ready please don't turn off your PC jedha. Kompiitara keenya cufuun baay'ee irraati cufuu irraa baay'ee of eeggachuu qabna jechuudha. Kompiitara cufuun qabnu jechuudha. Iddoo kanatti suuta jennee obsumaan teenyee amma kompiitarri keenya deeskitooppii prepare nu godhee fixutti obsaan teenyee eeguu qabna jechuudha. Kanaaf kompiitara cufuun qabnu eeguu qabna. Argaa jirtu let's start then kunoo akka kanaanii yuuzeriin waaq jira jedhu kan kilaayintii tokkoffaanii akka kanatti ittiin galleerra jechuudha. Yuuzerii tokko uumne ittiinis galleerra. Akka kanatti serverii irratti yuuzerii uumtanii kilaayintii irratti immoo ittiin galtuu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddoo galatooma. Steeppiiwwan seeraan hordofaa. Ciao.